Asuma dhaabbadha. Socho'aa. Socho'aa. Jedhame. Mee luka keessa. Ofiilee gashina. Ofiilee gashi. Amma immoo akka warra kaanii miti kan internaashinaali ta'e ispoortii internaashinaali ta'e sin hojjechiisaa gidduudhaa jalqabna. Lakkana. Akkasi naannes shura. Akkasi maarshi gashii tasoo hin taane jalqaba laa suuta akkas naannes. Galanatti. Mudhiin immoo sifa laqqaqamee nama galataa taata. Asitti jecha. No. Gara no jennetti naannes. Kana irraan to'ala xixiqqoo irra ture kan. Kun waan bishaa. Gara no jennetti naannes. Asitti. Kanuma irra deddeebina. Jilba kee. Meeqa jedh. Kudoo. Kudoodha. Taatee yaadne kiyya sirri. Jilba keessan qaba. Akka godhe immoo. Akkas naannes. Kana godha. Eeyyee. Shura seeraan. Seeraan. Gara no jennetti. Gara no jennetti. Gara mitti hojjeti. Gara lachuu hojjechaa si. Naannes. Kunooti laal. Kunoo laal. Oo barbaadde kunoo laal. Kunoo. Mee socho'aa mee lama hojjetaniiti. Ani kanan jedhu haala kanaan cimnee hojjennee taanaan jechuudha. Torba lama booddee qullaa keenya daandii gubbaa baanee chiikolii barbaannee filannee nyaachuu dandeenya jechuudha. Keessattuu iji buchoota saba kanaa nurratti ifuu danda'a. Urgee sin immoo jijjiirama ajaa'ibaan sirratti argaa jira foonaadha. Bistrong jabaadha. Ani kasiin jedhu namni illee akka nu dhageenye jecha amma waanuma dakanaa udhuttaalleef qofa jijjiiramni dhufa jettaare. Tole maaramii soole. Tuni mucattii maalta akka ishii godhaari maalta yaa. Maa uqatiisa saabbatanii dhamoo maayini maalta akka ishii godhatana yaraan. Maali ishiin tuni haalee wannoo maa gawwayi. Calliftee too waan barsiisan ishii barsiisu calliftee uqatiisa saabbattu. Mee akkana godhate. Na jalumaa qabime. Hoo jedhime. Yoo akka silaaluu holaanaa fakkaataa shuraatti nagaa'u marga kaana nyaataa Abbochi qaqqabi yoo fidee tabrallee jira beektaa. Ilaala butaan taa'u fattee asii oolu taaltaa foonuu sirraa dhuume sandalii fakkaatanii hoyyaa. Booyyee nyaata dhabe yoo mana wajjin qaaquu eegaleemi. Ilaa kaasiin jedhu jecha wanna siin galle gaafachuun ammayyummaa beeki. Kan raacitii. Jiraako. Ila. Kuni si malala. Kana nyaatan si jedha. Wanni si gorsu yoo jiraate garuu sagaleen kee ajaa'iba. Hin jiru siin jedha. Dhuga. Garuu maal ta'e beektaa? Jalqaba arraba kee ammayyeessuu qabdaati. Sagalee namni ittaan sodhaan immoo sirba amma sirbite kana jechuudha. Sirrii qaan akkas hin dhageenye. Sagalee kee kana dhagee taanaan arraba kee qabee stuudiyootti si darba. Siinis si galaafachuu danda'a. Be careful sitti meera. Kun immoo qoricha kee. Laali raajetti sitti milaalan ilaala atillee rakkoo qabda laa sitti milaala. Laali mucattiin tun hoon du'ee biyyee nyaadde malee jala laali mana muuziqaa seen waan ta'uun gorsitu maal taateeti maal karaa qaxxaamura ishiin duroomtu gorsitu naggaadee faata hin jettuuni naggaadee harroota faata maleetu maal gooti mana muuziqaati. Laali baafusum sitti ani mamiti laali laali ishiin mana muuziqaa seente taana jala laalan gaafa du'e qofa jecha sitti mila aniif si oddoo ana walii gadhiine ta'uu baate taanan immoo. Ilo Oromoon maal jedha beektaa? Yoo mammaa ku jecha. Marquu ka jibbanii marqaana jibbanii jedha. Ana wanni na ajaa'ibu akka nama waa'ee muuziqaa beekuu yoo inni dakanaa ol koqu kana jecha. Onneen tiyyeela kolfaan furatti beektaa? Shinnaa kolkolee jasbaan. Sitti meeqaadha? Usibbaa. Wali loliinaa maal taatan guys ispoortiin jaalala ispoortiin nagayaa ispoortii shura ammas arrabni kee daangaa darbaa jira waan ta'eef hodhu midhaan kee hodhu bishaan kee isa kana nyaata ammas waati. Ila atillee yoo barbaadde jecha sirrii keessatti nama tokko sodaadhu obbo Fullaasa ta'e alatti abbiyaa tokkicha kaa sodaadhu qe'ee tana keessa jecha. Ila yoo barbaadde jecha shaalii uffattu gadi baasi isaa sodaachisi asirra raasiti si dhagawan. Eenyu? Lixii barri boqos sim homaa wanni fiddu tokko hin jiru. Shura! Si dhagawu.
Shut up afaan kee qabi. Ani jechuudha. Arraba kee kan hundeetti si keessaa kutee akka lootitti gurra keetti si rarraasu taanaan raajaan miti na agarta. Ani yoo san jecha yoo ati amma arraba kee keessaa kuttu san jecha an bulluqoo aduka. Hodhu jedhee gabbaasee sitti agarsiisa. Ila haayilaandii bishaan bu'e si fakkeessa. Morma harki qorraan qabate si godha. Akka harka kiyya ol fuudhee sirra kaa'ee jechaan bifa 800 yeroo tokko sitti mul'ata. Lixii barri bokos. Attee gaalaarika urgee dhiira too urgee shimala too laal irree kee jabeeffadhuu too jechaadha laali erga ijoollattiin lola malee diddee jechaadha laali oddoo kana keessatti walitti ishii qabi lafaan ishii dha'e tola akka iggiwatti gimbaataitti beektamisa laal akka iggiwatti gimbaataitti jechaadha laali afaasasiitoo oddoo kana keessatti nagaa labsikaa urgee dhiira too. Urgeen irratti mucaa kana jechuudha. Takkaatti fuula ishee irra deemee jechuudha. Funyaan ishee rukutee yoo mandaaraa botoroo isheen godhi naa agartan siin jedhe. Dhiiga godhee danfistee arra naan. Milaasa kana fudhadhu laa. Qoraaliyoo qaama bokokaa qaama caccabaa ila saafaaniin jijjiirra qoraalii. Maali amtee mucatittii laali bara xaaliyaanii biyya kanaashii arginu sana jechaan akkanatti yoom arganne yoom dafqine kanatti maali hawaanni sun nutti taate amtee ishee mucattii. Urgee xaaliyaanii jettee jechuudha. Seenaa ani xaaliyaanii wajjin hojjedhe tokko na yaadachiiste beektaa. Sitti ni mana dhaggeeffadhu. Lakki hin himin. Ganaa ammoo tokko jettee waa'ee xaaliyaanii nutti hin himin jechaadha. Ani garaa fuulduratti xaaliyaanii deemuudhaaf karooran qaba. Isaan walitti nan buusinii jechaadha. Ani hoggaan immoo kanaati waa'ee xaaliyaaniin akkana taatee achiin buutee biyya keenyatti waan akkanaa hojjettee dildila hojjettee maal hojjettee jettee to'ii si alaa qabu hin qabu. Achiin booda tole haala jedhee to'ii si alaa qabu hin qabu jechaadha. Amma ispoortuma keenyatti nuufu. Ispoortuma keenyatti nuufu raaditoon hin hojjennu. No urgee ani akka kanaan dura waggaa guutuu naasoo beektaa. Xiqqooma isheen irraati seenaa muraasa haayilaayitii isaa sitti agarsiisa beektaa. Inuma ilaalta jechuudha. Nanaasaa inuma ilaalta. Keessatti immoo gatii na dhaggeeffattuuf. Maallaqan sii kaffala. Gatii gurra kee jechuudha. Maallaqa naa kennita? Sii kaffala. Kenni kaa qabdii araqee dhugeen beeku. Kenni. Afachuu siin lakkaa. Kenna sirra kaa'ee qabdii namana. Sii kaffala siin lakkaa siin jechaan jira bara. Nani be. Ayaanan jedhu. Waa'ee shuuraa. Maala amtee maallaqni si amalla. Qo'ee kanallee. Dhageechoo dhuftellee. Amtee maallaqni si amallatti maal taate amtee maal gochuu deemte turu jatti. Ayaanan jedhu. Irra deebii lakka himee amtee hancufa sii kenna surumaa. Moo surumaa quba kiyyaan sii kenna laal. Maashinii jechuu dandeecha laal narraa liqeeffattee naan deebistu laal. Laali kan. Laa waa inni godhu. Laa maal taate amtee. Urgee ko isaaf dhibbati maal seete beektaa amma yaada koo jijjiireen jira iyyuu amma maal laa goota beektaa gosoota boo'ichaa biyyi kun qabdu sadarkaa tokkoffaaraati hamma sadarkaa dhumaatti irraan gadi tartiibee siitiin natti agarsiisi. Sana booda kana siitiin firfisaa sittiin uffisaan siin jedha gaadii wajjin immoo walii galee jira jechuudha. Yoo seeraan agarsiiste akka bokkaattiin sitti roobsisa maallaqan. Waan rakkoo qabaree antee sila akka rattuu hin boonye ammoo maallaqa argannee caalaa amma hoggaan boo'uufaa. Addatti faana alaatti hafi jechaadha. Amma maallaqa argannee dhiisnaree amma laali boo'ichuun jechaadha. Daa'immanii kan boo'amuun jira. Abbaa qabeenyaatti kan boo'amuun jira. Kanaaf immoo umurii ishee akkasumatti fagaatte kan boo'amullee hin jira laa. Amma abbaa qabeenyaatti hoggaa boo'amu jechaadha laali. Amma yeroo inni awwaallamuudha jedhu boolla isaati irratti hoggaa awwaallamuudha jedhu kan boo'amuuf amma itti fagaatan kalaa boollatti abbaa qabeenyaa isa wajjin jechuudha laali. Awwaallamuudha jechaadha. Hoggaan itti kaadhu jecha na qabeeti immoo. Hoggaan boofaa birrii fa'a asirratti addarratti naalatta. Amma kanaan boositti agarsiisa.
Makaake bishaan nu galee makaake daandii nu galee kanaan booda nurraa ciccituu isaatiin nuyyuu eenyuun nu affeera Dhaab. Inni kun naan taan. Mee sattaan natti agarsiisi. amma kan itti aanu mochaadha laali kan itti aanu kan ijoollee kan daa'immanii jechaadha amma daa'imman xixiqqoo akkas innuma gurguddate tana jechaadha ishiin immoo amma gaabawanii jechaadha. Odoo nyaatteen kuufimmoo odoo hiriyoota kee wajjin taphatteen kuufimmoo. Cool down tasgabbaa. Kan daa'imaa kun garaa nama raasa waan ta'eef. Garaa nama raasa. Gosa biraa. Amma maanguddoo gaadhibba 150 illee hin bu'an ilaalam. Amma isa hoggaa isaan immoo bu'an jechaadha laali. Sagaleellee sirriitti hin iyyitu jechallee hin laallattala jecha dubbattullee hin qabattala. Asumatti dhaab. Amma maal sitti beektaa? Waanuma gaarii isaa osoo waliin sobee siin kennaa jechuudha. Sitti roobsa siin jedhee namni waadaa sii galee raajaan immoo waadaa isaa akka hin diinne beektaatiyyuu jechuudha. Amma jechuudha osoo amman hayyuun biyya kanaa yuutubariin saba kanaa osoo hin du'e hin du'uyyuu malee osoo hin du'eeti akkamitti naa boossa. Ati sii boon jechuudha laali. Itti yuutubara keenya saatiniin keen bareeda. Akkanatti sii boo'a. Basmaa maal ishiin tun yaante? Eecha seente tun? Raajitti dhuguma duute yaante? Moo eessa dhatte kaannaante? Maal asitti oduu na boochistee bakkan piuu lammata bakkaati jirtu honga dhugaa waaqa. Okay guys, yeroon qabnu waan ta'eef dafnee eegallaa kophee kee achi kaa'i. Atillee shaashii kee achi kaawwadhu. Dafa hariyaa guys. Irratti jedhee jaas. Dafa. Maa jechuudha warrumti mana kana keessaa maal taatasin? Maa waa namarraa baasuu jaalattani? Atis immoo booda jettee kana baafadha akkanaan jennu. Oh, urgee maaloo na hubadhu. An faayiduma keetti jedheenii bara. Maal seete? Yeroo ispoortii hojjettu miilli kee hin dafqa. And then baakteeriyaa uumaa fooliin baakteerichaa immoo nun teessu jedheen, okay? Bada urgeessa. Adaa namni barate na haa ajjeesu. Muka jedha sun kanaaf beekta. Mee sammuu isii ilaala waan addaa dhiifte kabaruu yaaddi. Ahaa! Amma kun ashmurii ta'uu isaati ka? Maal waaqayyo maaluma nama dhageechistan jedhama. Urgeen hin baranne, urgee waa'ee baakteeriyaa waa'ee dhukkuboota namatti daddarbanii nama qabanii hin beeku cirraashuma jettee yaadde taanaan jecha laal sammuu kee kana keessa laal. Kaanseera godhu. Urgee waa tokko sitti immoo ati wanti wallaaltee yoo jiraate akka waa tokko hin beekne wallaaluu kee duwwaadha. Akkasii egaa qabadii too maal taate jee akkasii jettuudha jalqamaa shureen eessatti waa beetti maal taate uqatii eessaa fuute ishii laal amma namni hoggaa nama oduu kana wajjin babbaate guyyaa tokko chala mana tana uqatiin hin jirti laal maaliif namoota gurguddaa tachi oola ka laal ishiin asumatti obbo Fullaasaa wajjin akkasuma qasumaa jette eelee biddeenii akkamitti naannaa oolu uqatii maaliin qabdi. Odaan isiin amma siin jette kana beekte silaa uffata baafattee maraattaa beektaa ka'ee kana keessa fiitte amma rabbii duudaa godhee si uume kana kunoo galateeffadhu harkatti ol qabi. Shureeto ati ammarree baranallee jaarroma 16 keessa jirta. Laali nuti jechaadha warri ispoortii hojjennu si gannee tolla. Kunni si gannee to. Ispoortii hojjedhu namni ispoortii hojjetu laali. Gurra kana qofa osoo hin taane waa qaama isaatiin hin dhagaa. Istaandaa of godhin. Please meena dhagaa. Haasaan hin gaa. Amma kallattiidhumaan gara ispoortiitti ceenaa. And then miila keenya sirriitti haasachuuf. Sirriitti guys. Sirriitti na ilaalaa. Sirriitti. Exactly. Sirriitti ilaalaan jira. Sirriitti. Yaa. No. Luka jijjiirradha. Yaa. Sirriitti sochoosaa. Yaa. Okay. Hojjetanii tufne? Okay. Kanatti haaceen. Kun immootu qaama keenya relax gochuudhaaf. Kuniin kabbadasii ulfaatasi. Laa. Hojjetan sirriitti.
yaa shuree jabaadha. Okay, atis jabaadha. Sirriitti naanneessa. Okay. Shure maal taate qaama kee kontirool godhin kisi kaasii baay'isaa jira. Oduu dhiisii. Abdee tokko dodoo kana maal altu duwwaa hafta. Gogaa. Ani maalan godhe qamadii too. Ani laal odoo inni ragaduun argee itti ragadi godheera. Inni hojjechaa jira. Please urgee wantoota ammatti si rakkisaa jiran hundaa forget godhiti xiyyeeffannoo kee ispoortii kee duwwaa irratti okay? Haa? Na argatte? Okay. Guys! Maal mana walitti siquun? By itself sporting freedom barbaada waan ta'eef be free. Hojjedhaa sirriitti. Irratti jedh firiidamii kee saroonni nyaatte akkamitti baandiraa biyya Ingilishii nama fuuldura dhaabanii faaruu alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa faarfatu namaan jechuun hin kabbadu. Hin ulfaatu ofuma keetii yaaddu. Shuuneen tajaajila maal qaaqaara namichi waan maqaa koo beekamu jetti. Okay. Kottaa mee gara fuulduraatti. Kunooti. What about now? Ammoo faarfachuu dandeessaa laata? Irratti jedhee jaarsi. Kan caalutu dhufee girgiddaatti akkana jedhee obbo Fullaasa. Maal jechuudha amma yeroo maal achumoo dhaabbattee nutti agarsiiste irra bareeda laal. Nuti illee gosuma nutti tola laa. Amma jechaadha laali shuree nu beetti jechaadha. Eelii nu jechaadha laali eelumti biddeena ture jechaadha laali. Kanuma dura ooyiteetu biddee shaggaa namaa baasa. Shuree nu beetti. Ila dhugaa isaa jedheeruti numa afoo achi bahe anillee yoo san waan ati nama dhiftu sirrii argaa achi bahe. Okay. Talaba jedhee yoo nama afoo taa'e nama mudhataa mire. Amma eeruti. Urge. Kan amma goggoote kanallee hin hojjennaa. Urge. Lafee narra natte kana narraa kaasi bobaa keellee dhiqadhoo kana ajeessaa raasaa kan saddeebite. Narraa kaasi lafeechi. Baali shuree ba. Baal taate suma bira shigiriin hoo jiraate malee jechaadha laalan. Laal erga goobanni kadhisitti fakkaate. Torbee sadeen irraati kunoo dhugaasii jedhe torbee sadeen irraa. Maal taate? Please kaamarii turkee. Annaa jeesuuf karoorfattaati. Maali amma maaltu akkana nama godha amma erga oomii shittaan bobaaraa nama ajjeese beeku. Please kaamariit. Akkanatti waa qamadii toora koo qaba. Please urgee. Arra geemii guddaa tokkoon qaba. Geemichi geemii akka addunyaatti qabnuudha please. Uummata miiliyoona 60tu taa'ee na eeggata. Ani kana jedhu jaratti raqaashi fudhattee yaati. Please kaamariit. Lakki waanuma tokko lamatu na qoraati ture na safattanaati ture malee na kunootti gaa. Hojjetti nuna. Okay. Mee duubatti naas kaa please. Okay, it's okay. Amma bakkuma jirutti ispoortii anis natti agarsiisuu hojjenna. Let's go. Guys. Ela. Okay. Yeroo diidama hojjenna. Lakkaa 2, 3, 4, 5. Okay, akka gaarii jirtu. 6, 7, 8, 9, 10. Maal ammas kudhan mara jirta ammas edha. Ani Ingilishiidhaan xumurtee raawwattee ta'u lakkoofsa Oromiffaan immoo irra deebitee raawwattee ta'u kudhan eettaas ammas achuma eegtaadha. Afitu keenyarra ilaa harka kee gara fuulduraatti and then ija kee akkasuma gara fuulduraatti okay? Kudhan irratti dhaabne 11 12 lakkaa'ameen wajjin 13 lakkaa sin dandeessanii 13 exactly 14 15 16 17 jabaadha 18 Nuufitee maali ishiin agaari 19 one more guys jabaadha 20 xumuree jira. Guys maal taatan kan miila osoo fixiin harkaatti ceetan moo shame on you guys. Maal jechuudha? Indee shame on you atu yeroo dhibba lama dhibba sadii shame on you. Ani kana jedhu isin lamaan nama wal qixxeessuudhaaf yeroo nama homaa isinitti
xibri gadi no jennaanu. Urgeessa. Ijji nagaa ol baati. Deemtee wayyoo akkatti ishiin kaattu gara beela. Ani bakka kee shafoosii baatee kanatti wal jalaa tattaataatu. Ani luka kee shafoos maafas hin ta'u hin jedhe. Amma kanan jedhe yeroo biyya kana keessatti fiigichi namoota firamu san eessa yatte ishii maaf irratti hin hirmaanne jedhan. Amma akkana gochuun qaba jechaadha. Ka'eetoo faamilii dhibaabaa sanii wal barsiisuun qaba. Dirqama kun. Gurbayyoo gara fuulduraatti dhiiti karaa harka mirgaatiin karaa harka mirgaatti eeyyee gara fuulduraatti bira dabarse biraan ga'e go Fullaasa gara fuulduraatti sin jedhe gurbayyoos biraan duwwaadhaa bar eeyyee amma gaariidha mokoommook bira dabarse biraan ga'e galche Gol. Odumaan itti himuu karaan itti himuu dhiisee karaa biraatiin galche. Ayi nama baratee mataana dhukkuba jennaan teechoon waraanee jedhe. Namaraadhe. Maaltu si maraachaa? Ijoolleen galasi jaalala keeti. Jaalala kee iyyaa turtan yeroo amma kana. Waan biraa maalittan iyyaree shureeti viidiyoo wayii as keessatti argeetina. Oggaa ati biddeena eelirratti diriirsitu karaa harka bitaatii jalqabi karaa mirgaatti diriirsuu dhuma siin jedhu ati silaa faallaa kiyyaa mutire mirgarraa gara bitaatti diriirsite anas eelee keetis iyyisiiste siin jedhu. Amma mee shureetiyya hodhumeetan. Gaarii jaalala keenyaaf tolche. Waa achi qabaa kana guyyaa qorumsaa nyaanna. Amma waa isin himuu dhufe dhageettanii. Naatti mikaa maaloo shureetiyya. Onneen tokko la bahu jettee. Kun aduu onneetii miti qalbiin na dhageeffadhaan waa isin himaa. Qalbiin tiyya waan biraa dhaggeeffattee beekti moree shureetiyya. Harka kaasaati tamiila kaaniitu ani isiniin irraanfanne na dhaga'ama waa isin himaan. Itti fufi kaarga jettatti. Ijoolleen teessan ganama barii irraa kaaftee ispoortii hojjedhodhanii ganaman kaasanii akka saree qe'ee sana re'aa oolaniimi. Sareen hanqiftee daa'imman. Ijoolleen tiyatam ishiinii. Ittuu baana godhe ijoollee mataa sana addaan hin beektanii sila isin. Ammallee goolii lammaffaa lakkoofsi lama immoo lakkoofsa shanii abbaa siiraatti kenna gara fuulduraa galchee goo hin galchine odoo anaa ta'ee yoo tana goolii 50 galcheen ture ba. Kan isiniin jedhu maal gootan? Hin dhageettanii? Kan isiniin jedhaaru maal gootanii dhaabar? Afachume shuri vaariidhaan cheekii gochaa jiru afachuun siin jedhe. Eenyu vaariin? Viidiyoo wayiitiin as keessatti argee siin jedhe. Yaa Rabbi. Yaa qaama ispoortiidhaan dhufee akkamitti bareeda. Amma daraa Rabbii shureenis qaaman qaba jettee laata. Yaa Rabbi. Akka fakkii of cinaa nama kaanii waan biraa qaaquun kun sirrii amma. Maal godha shureetii erga wal hubachuu dadhabnetti. Eenyu isin hubatuu dadhabe amma isin eenyu isin hubatuu dadhabe? Dhugaa dubbachuudhaaf shuree. Amma ati onneeti jatti taphatte sirrii qaan ilmumti kootu arti Oromootti hin taphannee beekta. Onnemmaan teessantunu walii tamaanii hin wallaalee iyyuu bara. Tamisiin onnemmaan teessantunu kaan isin hin jedhu maal gootan amma isin? Ani kanas siin jedhe ati maallaa gootere. Ani yooma isin jalaa of ajjeesu yooma qilee of kaayoo of hin ajjeesu qe'ee kanaa deeme. Shuree tasgabbaa intalatoo ani si dura seeneeti nan haala mijeessee si eega tasgabbaa. Maara si alatta shuree ta'uu duuti alachuuf deemu.
Anan bayoon gowwaan tokko sirriiqaan madaasaa qofa yaallachaa jira. Wal aanaa jira jettee bitee. Miti. An madaa artii Oromoo kuufee caccabe kaasee wal aanaan jira. Garuu biyyi kun ana artistii guddaa akkasii artistii Oromoo kanaaf waa maal hojjette maal goote? Isa kaaniif daandii aspaaltii gubbaarra hekkaaree barbaade lafa manaaf ta'u fudhata. Kaan immoo mana kondominiyeemii abbaa ciisicha 2, abbaa ciisicha 3, abbaa ciisicha 1 jecha fudhata. Anaaf garuu kun hundi hafee maal taa'u osoo waraqaa ragaa naa kennu. Waraqaa ragaa yoo haadhibdu rakkoo hin qabu. Paaspoortii bagootoodhaa kennan nan badayyuu biyya kana bakka artiin itti kabajamu hin deemu. Wallaahi natti madaa. Sirriitti. Maali antee ispoortiin har'aa laal? Uffitaadhaan siin jedhee maal taate sirriyaa? Ani sirriidhaan akka maalsii godhu barbaadda. Ati baallaa goota garuu antee baallaa gootas baallaa gochuu dandeessas. Akkanumatti taa'eetuma maduma kana qoforaa oole antee baay'ee ishatta taa'e antee. Ati garuu urge wanti sitti himu tokko jechuudha. Maanni beekte qoosni kee kun baay'atee modeela aartii Oromootti qoosaa jirta. Sirraattaa jedhi. Taa'u ishiin immoo modeelii. Taa'u immoo modeelii. Modeela aartii Oromoo hin beeku naan jedhe. Modeela aartii Oromoo hin beeku naan jedhe. Waan taate antee. Ana sirrii qaada qaba. Baay'eetu antee waa qoostii qaba. Maal jettee qoostee? Ani kanan jedhu. Ergasuma ammoo waa'ee muuziqaa achisa gootee raawwattee to'i gara modeelatti achas deebite qayyattee boom. Amma jechuudha. Na jeequu dhiisi. Anamma aartii Oromoo isa kukkufee caccabe kana wal aanaan jira. Ati gara hojiin qabdu gara hojii keetti deem. Anillee deemuu nan deema jechaadha laalamma sirriitti. Waan gaarii karoorfattee gara muuziqaa kana dhiisuun keetillee shaggala laalama dhiistee shagguma. Amma isa dhiistee jechaadha surumaayyuu. Na wajjin ganama jechaadha guyyaa halkan illee si hojjisiisuu nan danda'an jechaadha. Ispoortii na wajjin hojjettee raawwattee to'i maaliif sheeffii qaama keetii akka keenya kanaatti hin eegganne mala kunimti laa kan duubatti jedhe kun fuulduratti akkasitti galala. Modeela gaafas taataati maal taati ispoortii hin hojjettu nu wajjin. Sheeffii qaama koo si faana eeggadhe. Ispoortii hin fidde kakadha. Kana asirratti si baadheen deemaa maali maal taate ante. Siini. Anan bar artistii Oromoo kana gaafa waaqni uume bar nargituudha. Ana nama waaqni jechuudha. Artii Oromoo duukaa sheeppii akkasii kennee na uume. Nama akka kee foon lafeerraa allaattiin fixxe fakkeessee uume duukaa ispoortii hojjedhu sheeppii kee baasetta. An kanan jedhu nama faccisa danda'u baadiyaa deemte harka kee kanaan biran darbi shimala jedhee kutata. Maal taate ante. Amma jechaadha laali. Namni ispoortii hojjetu kamiyyuu jechaadha. Qaqalluma akkanaati. Ispoortii hojjette taanaan akkanumatti qallatta. Dafac hin jettu lafarra. Amma jechaadha waan kun jechaadha laali jettan hima. Hiyyeessa manaatii yoo ajjeesuu barbaadu dhufuutti baay'isaa akka kee kanatti. Asiis illee libsi gochuudha akka jechuudha. Dhugaa an waaqayyoo waan hin galateeffadhu hoolaa akka kee kana babbareechee dallaa kana keessa fiduu isaatti baay'een gammada. Maaliif an akka keenuu baay'isuu qaba isa ofirratti ragaa ba'u kana. Maal addee hoolaa illee ana kenmati teecheetu mala madaashii qofurattu laal kana kan ana rogaa silaa jecha hoolaa wayii sachiin jirti. Hoolaa bakkaata laal kana kana. Hoolaa laal. Hin eegdu kun maal taate kana fuutee alaaqaa adda ammaati. Ani si wajjin hin kaadhu tolee. Si wajjin hin kaadhu kanaan booda jechaadha laal. Namni ispoortii barate asuma taa'eetuma hojjeta malee jechaadha laal. Si wajjin kaachuu dhiisee naani kanaan booda. Maal ture galcheedha? Ispoortii hojjechuun kanaaf nama fayyada laal. Hoggaasitti ajaa'ibuma keetti fiddee dhufta. Tolee maali kun hoola nyaante? Hoola tola namaan jedhu. Ayi.
Urge. Bet. Mee akkam ergan ispoortii kana jalqabe narraan bareenne hin alaa. Jeegori maala bawullee kulaala faranjii fakkaatanii. Iji inaaffaa qabdu waan gaarii eessatti argiteetteeti gurgura. Baala ammoo bubullee maal keessanitti naafnaam. Na tuffattee na kabajaa jirtullee naan jedhaa malee jaalala. Maal taanu waasilaa maal keessanitti naafnaam. Ijoollee nu godha garuu. Gurbaa. Maalati silaa. Iji barnoota hin qabne waa'ee ispoortii maal beektii siin jedhe. Amma waan gootu deemitoo dallaa kiyya simbirri takkittiin akka irraan bararreetti naa eegi. Okay. Tizaasin keessa raawwatamaati jira. Yaa! Yaa! Ching chongra! Kana moo eechaa baratte? Kana moo bulle? Kana maa waaqaaf galata haa ta'u kanaan heeranii fi raajitti na chaalalaan akkana namaan qixxaadhuuf akkana namaan qixxaadhuuf isaan na barsiise ka. Heeranumti ishumti intalli tiyyamu. Ishumti intalli ta'ee akkana tattaati siin jedhe laal qilleessa irraa akkana tattaati. Anaa ona barsiiste ishuma na barsiise laalam la Gurba. Laali kan agarte la abbu asiin dhufte taane la agarte akka bishaaniitti wal jala naannaa harki jala la akkanatti faa keecha fiddee dhufta la akkanatti rukutte taana ilkaan asii ol qollofta la sitti agarsiisa miti akkana rukutte taana akkanatti jallistee deemta akkanatti illee jallistee deemta garaa namatti dabartanii sii gara miti la amma laalla ati dheeraa taate gabaabaa taate moochaan akkana irra nagaa rukutta lafatti garseessista sii gara miti la agarte harki agarte miti la akka bishaaniitti wal jala naannaati jira la. Nuti ganama ciimnee dhibeedhaan qabamna addunyaa fagaattee deemte jechuudha. Maal taata namni hojjetee bakka yaade kamiyyuu hin ga'a jettee miti gurbatti. Maa dhiba faraftaniisin? Namni ganama rafuudha akka dhibee rafuun dhageessaniisin. Maa raftan? Maaloo urgee garuu. Xiqquma ishii irraa na barsiisuu dandeessaa? Tole maaramii soole. Eenyu barsiisuudhaaf baradde obbo Fullee maal taatan? Eenyu barsiisuudhaaf baraddaa? Sinuman tajaajilaa kana ni miti. Maaloo gaadha. Dafiituma dabarsiise shureen kana immoo yoo argite obbo Fullaasaa maraate jettee xollaatti na hamatti. Lama qofa. Daqiiqaa lama qofa. Kana booda jecha laal. Finish yetti heeru. Fixanii too deemuu dandeessanii maal taatani? Amma jalqaba irratti jechaadha. Luka keessan akkasitti adda banameeru kana bakka tokkotti fiddanii akkasitti dhaabata. Qilleensi tokko kan gala. Dhaabbiin keessan akkasitti. Dhaabbii qulqulluu ta'uu qaba akkasitti. Kanaan keessan fuuldura xafuuftanii qabaa sirriitti. Erga akkas gootanii booda jechaadha. Luka keessan bitaa kaastanii adda. Gobas! Duraanuu barnoota akkasii qabdase. Kana booda jechaadha laalam akkasitti erga qabdanii achumatti hin kaase achumatti. Isin gobasiidha. Isin duraan hojjettani la. Amma jechaadha luka keessan achumatti luka keessan hojjisiisna jalqabarraa lukarraa kaana. Lukarraa eegalle taana jechaadha lukatti sirriitti isinii dhufe taanan harki salphaadha abbaa barbaadan akkasitti rukutuu dandeessa. Bakka! Maal taatan isin duraanuu waan akkasii hin qabne. Kana booda lukarraa eegalla luka keessanii harki yoggaan akka isinii qabe luka keessanii goota. Harki akkana rukutanii kan jallisuu qabdan jechaadha. Maaliif humna godhachuu qaba rukutaan keessa. Hin eegalla. Kamiinniitu luka mirgaatti moo bitaadha? Kana isin tole niidha. Isin tole. Tana moo? Ni jala buufte malee. Sirraatti kadhu. Ollaa qabe. Kuno. Goobas. Itti dabala. Narraa fagaati garuu. Bufulle. Ati maa ollaa fuute? Abeet.
Daakame bakka kun ilaala gilgilootidha wiccii ta'e kanaan booda ittisa. Maali gudina mana galu? Kana booda maaltu maal godha reeka? Qarxamxami baasaa chuutti. Tantani. Namoonni dirii waltaanee keessatti argamtan hundi keessaniifu obbo Fullaasaa Futtaasaa Cuqaasaa hanqina ispoortii biyya keenya keessatti mudatee jiru furuudhaaf odoo tattaafachaa jiru. Luka tokkoon ol utaalee lukti tokko jalaa mucucaatee lafa dha'uudhaan lukti tokkichi isaa gilgilootiidhaan ala ta'ee waan jiruuf lammiif gaachana waan ta'eef namoonni waa qabdan akka cinaa dhaabbattan. Kan kana isiniin jedhu ana Urgeessaa Sibiiluu. Kuufan malee utaalan malee hin cabanii jedhe mammaassi. Ispoortii hojjetu sirnuma. Dodda hin jirreen hojjetu naad malee. Kunoo kufee ciisa.